Ayana masqala barichi yadannoon artist Haacaaluu Hundeessaatiif taasifamin waldorgommii fiigichaa taasisuu fi daa'imman harka qalleeyyii 130 meeshaaleen barnootaa bituudhaan seenaa gootaatiin yaadatamaa ooleetti jira. Uudii Musaa bal'inasaa qaba. Warra Haacaaluu gubee haa gubatu. Daaraa haa ta'ani jenneetiif sanaan dhufnee gumna malee goroggorin jennu. Goroggorin jedhinaa. Jarreen Haacaaluu gubanaa gubatani. Amboodatti hojii gaarii fi fakkeenyummaa olaanaa qabu kan artistii Qaaliin Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaadha. Gaafa lubbuun jiru hojjechaa ture itti fufsiisuu irratti kan fuulleeffate sagantaan bal'aan adeemsifameeti jira. Sagantaa hojii gaarii artistii Qaalii Oromoodha itti fufsiisuuf adeemsifame kanarrattis ammoo artistii Haacaaluun jeneraalummaa badhaafame kan jiru yoo ta'u, dabalataanis ammoo akkuma artistiin Qaaliin Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru godhaa ture barattoota harka qalleeyyiidhaaf meeshaaleen barumsaa guutuun kennameefii jira. Gocha gaarii artistii keenya Qaalii dhaloota barsiisuuf hojjechaa ture kana waggaa waggaadhaan itti fufsiisuudhaaf kanaanis yaadachuuf waggaa darbeerraa kaasnee hiriyoota isaatiif maatii isaa hawaasa naannoo waliin ta'uudhaan sagantaa kana bara darbe bakkuma kanatti sagantaa kana gaafa qopheessinu wantoota gugurdaa lama raawwanneerra. Tokkoffaa abbootii gadaa keenyaa fi maanguddoonni biyyaa mucaa keenya obboleessa keenya Qaalii kanaaf oolmaan ummata keenyaaf inni ooleef angoo jeneraala jedhu ifatti labsinee lallabneefirra. Lammaffaa ijoollee maatii harki qalleessaa ta'aniif akkuma goota keenya gochaa ture nutis barruulee binnee hirreerra. Waaqayyo lafa keenya biyya keenya nama keenya eeguu horaa bulaa. Sirna hojii gaarii artistii Haacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuudhaaf adeemsifame kanarrattis kan argaman maatiin artistii Qaalii Oromoo qabsaa'aa Haacaaluu Hundeessaa dhiiga qabsaa'aa Oromoo kana ayyaanni saba isaa akka baasu jedhaniitti jiru. Dhiigni mucaa kootii dhangala'ee nafi gumaan isaa bahu gumaan isaa namaan hin bahu waaqnaa baasu gumaasaa waaqnaa baasu ayyaanni saba kanaa ayyaanni namni saba dhaabatu kurumtu ayyaana qaba ayyaanni saba kanaa hundumaa gubaa mucaa kootii haa baasu waaqni gubaa mucaa kootii haa baasu mucaan koo waan balleessine homaa nuu kenna ijaaruma Oromoo irraa dhaabate maa maqaa Oromoodha jedhanii balleessanii waaqni nama isa balleesse immoo isaa balleessu. Ilmoo akkanaa kennuuf beekessa akkana kan isa mul'isu kan zarii mul'isu awwagana mul'isu an biyya isaa mul'isu haa kennu bayeessa akkanaa haa kennuufiin jedha an biraa homaa afaan hin qabu kanaa shaala. Sirnicharrattis ammoo haati manaa qabsaa'aa Qaalii Oromoodhaan artistii Haacaaluu Hundeessaa gameessitiin dhaloota keessaan Haacaaluun hedduun meeyiraa akka jiru dubbatteeti jirti. Egaa akkasitti walitti qabamuun keenya gaariidha. Mee hundi keenya iyyuu innaa akkasitti walitti qabamnu ol kaanee Haceedhaafis warroota Hacee wajjin wareegamanis warroota amma wareegamaa jiraniifis daqiiqaa tokkoof otoo kadhannaa goonee natti tola. Yeroo hundas akkasitti walitti qabamnuuf kan bidiruu nu ta'u isumadha. Egaa akkuma isaa goota jaalalaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen baga asitti wal arginee baga walitti qabamtaniin jedha. Galatooma. Warri sagantaa kana qopheessitan koreen sagantaa kanaas galatooma jiraadha. Barabaraan akkasumatti walaa agarru Haceen keenya gaa oodaa ta'ee akka oodaatti isa jalatti walitti haa qabamnu jedha. Har'a waa baay'een dubbachuus hin danda'u. Hacee hedduun argaa gammadeera. Haceen koo yeroo hunda laphee keenya keessa jira. Sagantaa hojii artistii Qaalii Oromoodhaa itti fufsiisuuf Ambootti adeemsifame kana irrattis namoonni hirmaatan hojii gaarii jeneraal artist Haacaaluu Hundeessaa hojjechaa turan kan yaadatanii fi barabaraan kan itti fufsiisan ta'uudhaas ammoo himaniiti jiru. Egaa guyyaan kun tokko guyyaa maatii harka qalleeyyiin harka qallummaa isaaniitiin ijoollee isaanii gara mana barnootaa akka hin erganne akka hin rakkanne itti gargaaruudha.
Gama biraatiin immoo magaalaa Amboo keessatti guyyaa Hacaaluutti yaadannuudha. Seenaa galmeesseen deemee takka maqaan koon bannee seenaa galmeesseen deemee xiiqii sinittaa taatu seenaa Oromoon gatiinaa jedhee dhaamsa nuuf kenne nutis dhaamsa keen gannu Hacaaluu kunoo waadaa siif senne jenneetu si faarsinaa seenaa fudhanneen duunu dhalootaaf dabarsina jedheetaniin akkanatti lafa kaa'e. Maaliif akkanan jedhee Hacaaluun waan guddaa hojjeteera. Hacaaluun jijjiirama gaarii nuuf fideera. Hacaaluun boqonnaa gaarii nuuf fideera. Amboodatti sagantaa hojii gaariin artistii Qaalii Oromoom qabsaawaan artist jeneraal Hacaaluu Hundeessaa sabaaf gumaacha irratti fulleeffachuudhaan qophaa'e kanarratti sammam yaadannoon artist jeneraal Hacaaluu Hundeessaadha bifa adda addaatiin yaadatamaa ooleeti jira.